Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu ordoftoomni keenya marti keessanuu baga jiraatanii guyyaa arraa nuuf geessanii isiniin jechaadha. Arra barnoota ajaa'ibaa jechuudha, barnoota application jechuudha. Kaamera iPhone hin qabu warri jechuudha yeroo video waraabdan kaamera iPhone hin qabu jettanii baay'ee tokko isin dhiphisu. Arraan tana jechuudha app ajaa'ibaa, app akka kaamera iPhone ti isin waraabu jechuudha. Video waraabbatanii quality bareedaa ta'een background remove akkaataatti gootan jechuudha. Fakkeenyaaf appileen hedduutu jira, gara appii kudha way oltu jira. Garuu appiin irra fayyada qabadhee dhufe jechuudha. Appii akkaan barbaachisaa yeroo gabaabduu keessatti kan remove yeroo remove godhan bakka tanafaatti waa hambisa, bakka bootaa kanafaatti waa hambisa. Kanneen osoo hin taane jechuudha malee duuba miidhagaa bareedaa ta'e ka miidhagaa isaati kan isin qabadhee dhufe warri jechuudha. Mana keenya kanaaf haaraa taatan subscribe godhaadha. Warri duraanii immoo comment yaada qabdanii fi like godhuu hin dagatina. Videoon kun isin fayyada jechuudha. Appiilee yeroodhaatti dhufan akka isin biraan geenyuuf barnoota tokko waan isin dhibirraallee waan akka isin dhiyeessu qophii waan ta'eef mana kana jabeeffadhaa isiniin jenna. Gidduu kana akkuma isin copy link wallaaltanitti nuti illee isinirraa bannee jirra. Kanaafuu jechuudha nu faana tura barnoota keenyatti isin dabarsaa isiniin jedha. Bilbila keenya irratti appii kana jechuudha Play Store irraa buufannaa jechuudha. Jammara irratti Play Store irraa buufannaa jechuudha. Play Store irraa yeroo buufannu appii kana Play Store irraa yeroo buufannu jechuudha. Application kana Play Store irraa buufanna yeroo jammaraatiif innis maqaan isaa jechuudha malee beauty camera ka jedhu kana jechuudha. Beauty camera kun baay'ee isin gargaara jechuudha. Video edit gochuudhaaf baay'ee tokko isin gargaara jeetii yaada. Baay'ee tokko jechuudha maaliif bilbila keessan uwwisuudhaan maletti ammas turuudhaan maletti akka dafee isin gargaarutti amana jechuudha. Kanaaf appii kana gadi buufadhaa isiniin jedha. Kunoo haala kanaan jechuudha appii kanarra ni tuqatta yeroo tokkoof gadi tuqannaa. Appii kanarra yeroo tuqannu jechuudha haala amma argaa jirtanis xiqqoonni tura. Nu fidee jira jechuudha. Yeroo nu fidee jiru kunoo laal namni yoo video waraabuu barbaadan dura osoo video hin waraabin yoo jiraatan kunoo asumarra tuqattanii iPhone camera. Camera normaaliin kunooti bakka tana jira. iPhone camera kanarra tuqadhame. iPhone camera kanarra tuqattanii iPhone camera kanarra tuqattan. iPhone camera kanarra tuqattanii yoo camera waraabuu barbaadan isinni waraabdanii jechuudha. Haala kanaan waraabdanii yoo moo jechuudha size barbaadan kunoo bakka tana sizein haala kanaan as jira. Warri TikTok barbaadan asin TikTok godhachuu barbaadanis, warri malee duba YouTube godhachuu barbaadanis, warri malee duba Instagram waan adda addaatti warri video waraabdan hundi keessanuu asirra ilaaltanii jechuudha. Nama kunoo ka YouTube kunoo video waraabeetiin qaba. Asuma jechuudha gaalaarii keessa seentanii jechuudha video san fudhatanii jechuudha. Video san ogguu fudhatan kunoo laal bakka tana edit bakka jettu kanarra yeroo tokkoof ni tuqattanii jechuudha. Haala kanaan isinii fida jechuudha. Haala bakka kanaan isinii fidu isin haala barbaadaniin waraaba. Kunoo laal green screen duuba waan waraabeef jecha amma karaa gabaabduun kiroomakiidhaan naqee irraa balleessaa jechuudha background kana. Kunoo bakka tana edit bakki jettu kun ni jirti. Bakka edit jettu kanarra yeroo tokkoof clear gadi gootan jechuudha. Clear gootanii bakka tana kunoo laal bakka chrome jettu kanarra tuqattanii jechuudha. Chrome haala kanaan kanarraa balleessitanii jechuudha. Kunoo green screen qofa godhee jechuudha. Haala kanaan dhuftanii jechuudha. Bakka tana jala kanarraa asirra tuqattan dhuftanii asirra tuqattanii kunoo quba keessaniin haala kanaan akkas gootanii jechuudha. Sanbooda suuta haala kanaan jechuudha gadi fiddanii jechuudha. Ni qulqulleessitan. Kunoo ammaan tana qulqulleessitiin jira jechuudha. Kunoo laalama background isin irraa naafadee jira.
background an barbaade kan hin barbaade fidee kaayachuufis kunoo background bakka jettu kana jira background kanarra tuqanneeti jechuudha asuma yoo gaalaarii keessa seenne gaalaarii keessaa ka fidannu ta'ellee gaalaarii keessaa ka fidannu yoo ta'ellee kunoo haaluma kanaan tuqattanii jechuudha kunoo haala kanaan jechuudha malee kunoo background qulqulleessinee haala kanaan akkani dubbatu gochuudhaaf aappiin kun baay'ee miidhagaadha jechuudha ka duraanii irra jechuudha ka aappii namni kaapkaatii fi kanneen remove background hin fayyadamurra kun baay'ee waan akka namatti tolurraa kanaafu itti fayyadamaadha isiniin jenna